አዲስ ሱመያ ጉዞ ወደ ጀርመን ያለች ነው። አዲስ ሱመያ ሰምታችኋል? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ ጅርተን ከይስን በግጅራተኒ ኤጋ አዲስ ሱሜን akkuma beektan kanaan dura yeman keessa teessee Itoophiyaan jira. Manti kiraa kanallee birri baay'een baasee garuu kiraan naa qabne ishinaa kanallee jettee kuma gisee yeroo yeman keessa teessu suuraa waraabdee gadhiistee akkasachaa turte jechuudha. Har'as immoo waan akkasii fiddee haa ta'u dhugaatti fixattee haa ta'u hin beerree. ግን maalumaafuu guuzoo ወደ ጀርመን jechaa jirti jechuudha. Akkuma argitan kana deemaa hin jira jettee jirti. Kanaan dura otoo yeman jirtu Itoophiyaan jira jechaa turte. Yoo Itoophiyaa jirtu immoo yemanitti deebee maaliin godharee birrii isheen qabu daqiiqaa keessatti fixee ijoollee koo qabadhee gola Arabaa keessa akkuma kanaan dura dalagachuufiin gara yemanitti deebi'ee jettee qodaa fidachuu deemtee jechuudha. Sobdee jechuudha. Dhuguma Sayidoon ammallee deemee yemanitti jechuudha. Yoo wanni yeman galu isheen immoo hadaamaa jirti. Hadaamaa jirti hayyuu haa walitti qabdee gaafa reeftu tokko yoo yaadattu ta'e jechuudha. Haa ta'uyyuu ammas deebitee immoo adaamaa amasaan bira teessee Gondoriin jira jetti. Kunoo gaxarii keessan jira jetti. Habaaboo kana agarsiistee ilaalaan isheen fakkaatu habaabittii kana gaxarii maalii jetti. Deebitee immoo Baardaariin jira jettee Baardaarirra deemee bakka inni nadheen jiru akkuma isin beektan kana jechuudha. Waan isheen hin goone hin jiru yoo boolla lixa si biraan hafu jedhee jira Sayidooni. Kana hundatti taphattee ammas immoo footoo kaastee bakka achi yoo chachootu achiin jira jettee sobdee gadhiisaa turte jechuudha. Amma immoo waan hunda gootetti taphattee dadhabdee deemaan jira Jarman jechaa jirti. Bicha homaa miti haa deemtuyyuu footooshooppii qababbartee ani Jarmaniin jira jettee akkan gadhiisne miilan ammoo achi ga'ee jira akka jettee footooshooppii gadhiiste Sayidoo Jarmanitti akka hin joorsine bicha akka Sayidoo Jarmanitti hin joorsine dhugaa rabbi. Mee akka inni achi dhufullee ammallee fatanuuf yoo ta'e hin beeku Jarman hin deema jettee jirti. Yesuufillee kanaan dura Jarmanii hin deemu dhibbatti jettee ani ishee wajjin haasaa jira. Waan lama lafa keessa Sayidoo fi jedhee tokko hayyuu gadhiisuudha. Tokko immoo ani hin beeku waliisaa isan dubbanne inni kana lafa keessa jirti. Hayyuun deemaa jirtu Jarman dhibbatti jedhee jira kanaan dura Yesuufi jechuudha. Isheen immoo har'as baatee deemaa hin jira. Waan hunda fixadheen jira kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Bicha achi ga'e jetteellee sobdee Sayidootiin mataa nyaatiniiti. Footooshooppillee gadhiisiniiti. Dhugumaan dhugaatti achi ga'ee akkuma jette kana nu agarsiisi. Karaa nagaa siif haa ta'u karaan duddan daaqooti. Maal godhama ree? Wanti godhamu hin jiru. Akkasuma obboleettiin Sayidoo immoo Sayidoon isheetu haala mijeesse kan jedhuun komii kaasee fakkaata. Obboleettiin Sayidoo ani viidiyoo ishee waggeeffadheen ture. Kana keessaallee hin qabu. Bilbilallee narraa kaasaan jirtu. Naanis haasaan jirtu. Yoo isheen fixadhee waan hunda jettu nanna'ee anumtu eessan akka fixattee quban qabu abbaa kana fixeefis ani quban qabu harka keessaa siin qabu kan jettudha kan dubbatte. Anaan immoo haasaan jirtu na cuftee jirti. Yoo sodaatte ta'e kana keessatti namni harkaan si qabu hin jiru. Waan rakkina sirra hin ga'u hin jiru. Waan sodaattu hin qabdu. Biyya walqixxumaa biyya mirgaati wanta ta'eefi waan na cuftee waan na sodaattuuf hin qabdu. Garuu naan haasaan jirtu na cuftee jirti kan isheen jette jechuudha. Sumayyaan immoo oduu namaaf jettee hanna fudhatu ishee miti. Ani kan inni irraa fixadhee nama biraadha.
surprise godhuufan deema achi gaafan ga'e kan naa fixeesse nama biraadha kan hunda naa mijeesse nama biraadha malee ishee miti kanaaf wanta irratti wal loltan hin qabdanidha kan isheen jette jechuudha. Sumayyaan illee jechuudha. Kanaaf immoo tokkoffaa makiinaa ta'anii itti deemaa jiru jette mucaa Saayidoo dhaqee marammaree kan Saayidooti moo kan Saayidoo miti kana baruufin deemaa jira jette dhugaa rabbi. Kanaaf jettee Sumayyaa mucaa ama Saayidoof jettee deemaa jirta moo alaamaa kee karoora keef deemaa jirta dhugaa. Tokkoffaa waannaa kanumaaf hin deemaa jette akka jettetti. Saayidoon immoo ijoollee koo akka fuutee hin deemne jedhee jira. Atoo Saayidoon jette atoo Saayidoon akkasuma jedhee jira jette. Maaliif ijoolleen koo akka ijoollee kee kan hin fuudhee deemu obboleessa isaanii wajjiniin firii argatanii jireenya bareedaa akka isaan jiraataniif waliin akka guddataniif obboleessa isaanii wajjiniin kanaaf hin deemaa jira jette jechuudha. Isheenis taraa ishee deebiste dhugaa Saayidoo kiiwachuun amma roobeen egaa amma Finfinnee roobee fakkaachuun amma lakkibbo Adaamaan Finfinnee fakkaachuun amma narkaa yoo dha'eebbo kalli willee maaltu na rakkisebbo kanatti nama keessuu dhaqeen silaansa naa mijanne malee. Kanaaf iyyuu Sumayyaani abbaa akkasiirraa kun abbaa keeti jechuurraa nama jireenya isaa nama booruu isaa yaanne kanarraa fageessi ijoollee koo firii godhee guddisachuun barbaada. Wanta jaarfar dhaquuf tokkoffaa kanaafi tokkoffaa immoo ijoolleen koo obboleessa isaanii wajjiniin akka firii argatanii guddatan waliin akka guddatan hin barbaada kan isheen jette jechuudha. Galatoomii ijoollee walitti qabee akkan waliin haa guddatanii jechuu keetti wal barsiisuu keetti garuu jireenya mataa kee karoora mataa kee deemta yoo ta'e malee garuu mucaa Saayidoof jettee kana xaarte deemtaare. Kana biraan immoo namoonni rabbiin nama jaallatu namallee jaalala namaallee sinii kenna. Rabbi sin jaallata deebiin immoo jaalala namaallee sinii kenna. Rabbiin jaalala namaa sinii haa kennu hunda keessaniifuu rabbiin jaalala wallaahi jaalalli qalbii miti ani kan hundanaa godhee nama tokkodha isa immoo amma haasa'uu hin danda'u gaafan achi ga'ee kan na fudhatus kan waan hunda naa mijeesses isin ittiin agarsiisaa jettee jirti. Hundaafuu rabbiin jaalala haalaatu akka jaalala hin jiru jaalala namaa siifaa kennu jedhamu qalbii miti dhugaa rabbi jaalala namaa qabaatte jenna waan hunda qabdaa jechuudha. Rabbi jaalala namaaf haalaatu dhuguma keeti isa. Garuu immoo akkuma Photoshoppitti gadhiistee Finfinnee keessa teessee wayin immoo manicha ammaa Finfinnee keessa faafaa jedhan kana bicha akka kaachiste jaarman jira jettee footoo gadi gadhiiste sobdee waraabde ammallee Saayidoon kana agee ammallee gara jaarmanii bakka hundaa tumee dadhabe jaarmanillee akka dhufne jaarman miti Finfinnee Adaamaa keessa taa'ee argachuu dadhabanii bokkatti jirtu bukkee isaanii teessee ammatti isaanuma bira jirtaa jechuudha. Isaan bira teesseeyyuu argamuu hin dandeenyee fi jaarman dhufeessi argachuu hin danda'u yooma jooree maqarmatti biyyuma daawwatee deebi'ee yoo ta'e hin beeku malee Saayidoonii. Kanaafuu ani isheen amma akkas jettee jirtu jechuudha. Yaasuullee ashoofaa jirti. Yaasuutiin illee ashoofaa jirti malee waan qabatamaa miti isheen itti haasoftu yaasuutti jechuudha. Yaasuun wallaahi bilbileera. Ishee waan lama keessee fi deemaan jirtu jaarman illee jedha. Isheen immoo kun waan hunda fixadheeraa giseen achi ga'ee sabiraasiin godha jetteeti kan isheen jirtu jechuudha. Saayidoon immoo ijoollee fuuteen deemiin kan inni jechaa jiru jette isheenis. Ulfaata maalumaaf gacaafataman akkasuma dhagisee tokko Saayidoo gaafa manaa baate gaafa duraa biyya Itoophiyaa deemte milkii maaliin manaa baate laata dhugaa rabbii gaafa san waggaa tokko muluu haqilii sirraa fuudhanii si maraachanii haqilii si dhoowwataa jiru gaafa sana maalumaan manaa baatte laata du'aa hin godhannee laata gaafa manaa baate san maaliif
takka yoo gadi namatti jette fatanaan daftee ol namarraa hin jirtu. Fatinaa kana rabbi sirnu saayidooraarlee olaa kaasu dhugaa rabbi waggaa tokko muluu ijoollee isaa argachuuf aarsaa kaffalaa jira. Isaanuma bira teessee ijoollee argachuu hin dandeenye malee amma immoo kun ijoollee fuutee jaarmanitti galaa jirti akka jettutti illee akka haasoftu kana taanaanii Sadoon immoo nama maatii masaatu fixee fi seetii ittiin lolaa jira garuu isheen maatiin sunis quban qabu anuu nanna'ee jettaa jirti. Sumayyaan abdii kuttee jirti akka haasoftutti nama ofiif hin beekne nama kanarraati ijoollee kofirii godheessa guddisu kana abbaa jechuuyyuu hin barbaadu akka isheen jette haasoftutti jechuudha dhugaa dubbachuu fi maaliif amma beektanii namatu isheellee hojjuu jechaa jira. Nama qabdi isheen duubarraa qophaa ishee miti Sumayyaan abadan durumaa kaasee jechuudha. Nama qabdi nama ishee duuba jiru jechuudha. Kanaafuu takka namni jireenya namaa keessa galaan rakkisaadha. Rabbiin keerii haa taasisu dhugaa rabbii dubbachuu fi namni qilleensa takkaas qilleensa isin jidda isin nama jidduu galan akka qalbiitti dafteellee waan namarraa cufamtu miti. Wujjuu namaatiin deemaa jirti jechuudha Sumayyaan. Maaliif namoota duuba ishee jiranitu jira namoota ishee gargaaranitu jira wanta ta'eef guuzoo wada jaarman jetteetti nagaan haa dhaqxu. Yoo dhugaatis karaa nagaa jenna karaan milkisiif haa ta'u nagaan galii ijoollee keessa rabbiin nagaan haa gashu wanti godhamu hin jiru. Baay'ee tokko jireenya Saayidoo wallaahi laazim nama gaddisiisaa inni isheen jettee inni illee sadaffaa fuudhee jira dhagaama kan isheen haasaa jirtu sanni sadaffaa fuudhee kana inni isheen dhibbidi jettee akka bidda kanaan ishee gubee jiru jechuudha. Hayyullee akka haasoftutti wallaahi na boosiste gadda giseen viidiyoo tokko geeffadhee waraabne maal jettee nama sin hin jaallanne wajjiniin hin fiigina nama sin hin barbaanne wajjiniin hin fiigina akka koo taatanii jireenya keessan hin balleessina jireenya keessan karaatti hin nambisiina nama ani ofii barbaadee faanarra fiige nama nan jaallanne wajjiniin faanarra fiigeen kunoo akka kana ofii koo lafatti hafee maatii korraallee addaan bahee karaatti hafee hin jira kan jettudha jechuudhaan isheen boosse maaliif takka walitti dabalamne malee marii tokko wajjiniin gammannee wajjiniin haasofne guyyaa tokko dabarsinee hin beeknu nuti jettee jirti. Eddee gaafa natti dabalamu inni jooraa as jedha achi jedha ani ragaama jennee nyaatuma qeeraa waliin nyaanne hin beeknu aniif kan isheen jettee jechuudha. Kanaafuu anarratti timirtii fudhadhaa anarratti barumsa godhadhaa nama sin hin barbaanne wajjiniin hin fiiginaa kan isheen jettee jechuudha. Hayyuun illee dhuguma isheetiin nama hin jaallanne wajjiniin fiiguun kanumaadha.